Har'ammoo waan gabaabduu tokkoon isinitti himaa innis waa'ee qeensa daa'imman reefuu dhalatanidha. Daa'imman reefuu dhalatan qeensa isaanii yoom irraa qoruu qabna? Waa'ee kanaas maal beekuu qabna kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Daa'imman tokko tokko yeroo dhalatan qeensa dhedheeraa waan qabaniif akka ittiin fuula isaanii of hin moccorreef guyyuma sana irraa qoruu barbaachisuu danda'a. Guyyuma dhalatan sana jechuudha. Keessumaa kanneen yeroon isaanii xiqqoo darbee dhalatan qeensi isaanii baay'ee dhedheeraadha. Akkasumas umurii daa'imummaatti qeensi kan nama gurguddaa caalaa ariitiidhaan guddata, ariitiidhaan dheerata. Qeensi quba harkaa kan miilaa caalaa harkaa fi ariitiidhaan guddata. Qeensi daa'immanii immoo xiqqoomti ishee qara waan ta'eef yeroo rafan of hooquun, of moccoranii of madeessuu fi ijallee of miidhuu danda'u. Kanaaf akka waliigalaatti kan gochuu qabnu tokko guyyuma dhalatan dhedheeraa taanaan gaafuma sana irraa qoruu barbaachisa. Yoommoo guyyaa dhalatan dhedheeraa miti ta'e eegnee yeroo inni dhedheeratu meeshaa ittiin qeensa daa'immanii qoruuf qophaa'een irraa qoruu barbaachisa. Yeroo isaan rafan harka isaaniitti uffata sasalphaa akka asirratti argitan kanaa itti uffisuudhaan akka isaan qeensuma xiqqoo sanaan illee of hin moccorre gochuun barbaachisaadha. Yeroo isaan rafan qofa. Yeroo isaan rafanis yeroo isaan taphatanis yoo harkatti goone guddina harkaa isaanii irratti effektii qaba. Harka isaanii fayyadamuu irratti effektii qaba waan ta'eef yeroo isaan rafan qofa uffata kanatti goona jechuudha harka isaaniitti. Yeroo kaan garuu guyyaa inni guddatee jalqabne guyyuma jalqabaa ta'uu danda'a, torbee tokko boodas ta'uu danda'a akka dheerina qeensa isaaniitti irraa qoruu. Daftees guddatti baay'ees qara waan ta'eef yeroo yeroodhaan torbeetti yeroo 2-3 eegnee irraa qoruu barbaachisa jechuudha. Qeensa isaanii akka isaan of hin moccorre akka isaan ija isaaniif hin madeessine. Galatooma turtii gaarii. Are you come to get your nail done? Going to sleep? You have boyfriend? You have boyfriend? Excuse me. What color you want? Okay, you can sleep. It's very gentle. You don't even know. Girl, this look good. Good for your boyfriend. You got boyfriend? Oh, you're still sleeping? Okay. You not feel nothing? You not feel it?